fuunee akkam jirtu hordoftoota fi jaalatamtoota YouTube kan taatan nageenya fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii biyya alaas biyya keessas warra jirtan nageenya fi jaalalli waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu isinin jedha. Anis obboleettiin keessan nagaa kootii waaqayyoodhaaf haa galatu. Egaa warreen channel kanaaf haaraa taatanii subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Yeroo gaarii akka waliin dabarsinus abdiin qaba. Warreen duraan immoo akkasuma like share gochuudhaan yaada garagaraa naaf qooduun akkasuma na jajjabeessaa turtan ammallee jajjabinni isin waliin gochaa turtan hagayoona hedduu galatoomaa isinin jedha. Ammallee akkasumatti itti fufuudhaan na jabeessaa walaa jabeessin isinin jechuu barbaada. Egaa irraa mata duree baacoo kana itti bu'aaradha. Innis maalidha? Hiriyoota lamatu naannoo tokko jiraatu turani. Guyyaa tokko isa tokko jalaa haati isaa duute. Innaa baay'ee boo'ee baay'ee gadde. Baay'ee gadde gaafa haati nama jalaa duutu wanta namatti dhaga'amuuf hagam akka nama gaddisiisu ni beektu. Warreen argitan akkasumas immoo haadha jechuun waan qalbii miti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf baay'ee boo'ee hiriyaan isaa sun naqeetii akkas jedheen. Jajjabeessuudha gaafa bira dhaquu ofsin boo'inii gaddi kee gadda hunda keenyaati haati kees si qofaaf miti hunda keenyaaf haadha turte jedhee jajjabeesse. Innaa jajjabinni isaa kuni jajjabinni inni kenneefii dhugaadha. Haati takka haadha nama tokko qofa miti nama hundaaf haadha jedhamtee waamamti jechuudha. Kanaaf haala kanaan jajjabeesse jechuudha hiriyaa isaa suni. Ammas gaaf tokko jechuudha. Hiriyaa isa kan bira jalaa haati mana jalaa duute. Haati manaa gaafa jalaa duutu inni haati jalaa duute sun naqee hiriyaa isaa sana jabeessuu dhaqe. Haadha kanaati mana jalaa duute san bira deemee jabeessuu dhaqe jechuudha. Achiinis akkas jedheen. Hiriyaa isaa suni akkas jedheen hiriyaan isaa jajjabeessuudha gaafa bira deemu ofsii hin boo'inii gaddi kee gadda hunda keenyati. Gadda hunda keenyaaf gaddadha. Haati manaa kees si qofa miti hunda keenyaaf haadha manaa turte jedheen. Innaa kanaaf baay'ee itti bohaartuu abdiin qaba. Itti bashannanaadha. Barumsa guddaa qaba waan ta'eef jechuudha. Maal jechuudha? Kanaaf ammoo inni jechoon inni itti fayyadame haala hiriyaa isaa sun duraanii haadha isaa gaafa jalaa duutu haati kee haadha keenya. Kanaaf si qofaaf miti hunda keenyaaf haadha turte jedhee jajjabeesse. Inni kunis jechuma isaa sanitti fayyadamuudhaani haati manaa kee si qofaaf miti hunduma keenyaaf haadha manaa turte jedheen jechuudha. Kanaaf kuni barumsa guddaadha. Baay'een keenya jechoota namaa wanta isaan jedhametti fayyadamne haala isaanii sanaan deemuuf jecha yookiin wantoota hin taane yookiin waan nurraan barbaachisne baasuu dandeenya sila ta'eefi kanaaf kuni barumsa nuuf ta'a jedheen yaada. Waan malee lafa hin godhamne waan ta'eef jechuudha. Innaa itti bohaaraadha. Wantoota akkanarraa akka of eeggan jechuu barbaada. Innaa kan biraa immoo mata duree kiyyarraa kanuma baacoo gabaabduu kana. Akkasumas immoo itti aansee wanti isin jechuu barbaadu ijoollee keenya baay'een keessanii biyya ormaa keessa warra jirtan hojii ramadaanaa hojjechaa jirtu. Waaqayyo isin haa jabeessu. Hojiin baay'ee ulfaataadha. Kanaaf jabaadha. Amma danda'ametti of jabeessadha. Waaqayyo kadhadhaa ammoo akka hojii isinii laaffisuu fi uumaa miti jajjabaadha iddoo jirtanitti isinin jechuu barbaada. Waaqayyo isin haa jabeessu hojii isiniif haa laaffisu. Kanaaf ergaan kiyya yookiin immoo mata dureen kiyyarraa isa kana turedha. Waan waliin turtanii fi hagayoonatti isinan jaaladha isinan kabajaa.
yoo jaalattan immoo like subscribe gochuun share gochuudhaan immoo nama didabadhaa sinin jedha galatoomaa ulfaadha horaa bulaa iddoodhuma jirtanitti nagaanaaf ta'a ባባ አየሽው ያኛው የቱ ወንድሜ ነው ያኛው የትኛው ወንድሜ ያ ጥቁር የለበሰው ነው አንተ ደግሞ እንደማታ እንደ ሁሉም እኮ ጥቁር ነው የለበሰው ምን አይነት ሰው ነው በእናትህ ቆላሳይ አትት አየው የወደቀው ነው ኦ ማይ ጋድ